كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالى أمتات تولتت ولا أججا حمت الراء والأرقاء يتشولا هرا وانا جايباتك كان سنه ما قيان كوني قيا أداتي قيا أدون اتباتي إرى قيا إرى ربي برد جالة ماتي قيانا را قيا جماتا قيا تربا كيسا ربي قيا جماتا فلتي جئوتن كيسا رمضان جئ ذو الحجة كيسا أمو بلي كرنان ذو الحجة تنفلتيشو هر أوهلمت والجي تكفى ذو الحجة بلي كرنان درار رجرا لما فاقويا تعالى تربان الرت ربين قرتي دعائي نما اتي الفود قويا هندا الفودا قويا جماعتا قرو كيسا تي قويا فلتا مادا ربي برتي يجورا سو قويا كان كيسا جرا يجو كنافو دلقا خيرتي ججباتشو ندرك أبا يجورا رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيستي مال جداني أن انتو نوعن بيكو وان دبرسو كيسا قرو حنقم دندوتي حديث صحيح قوتشو في علا يودو غوغورنا راركتا نسيحانا يادا نسيحانا فقودا رسول صلى الله عليه وسلم دلقا من تكقم ربيتي جالتمتو هنتاني دلقا قويا كرنن ذو الحجة كيس دلقمتو جالا دلقا ربي برتي جالتمتو تاتي هنجرتو جدا رسول صلى الله عليه وسلم صحابا نقافة جهان اللي موجوداني جهان اللي نما qabeenya isaa farda isaatiin bakka jihaadaa dhaqee fardallee qabeenyallee lubbuu isaallee achitti dhabe yoon ta'iniin alatti nam dalagaa hundaa ni caaltii jechuudha. Dalagaan xiqqoon guyyaa kana keessa dalin eni dalagama khayrii haa taatu malee dalagaan haaroof hin jiru homo baratamaadha. Tasbiiha, tahliila, tahmiida, salaata, soomana malee wanni addaa wanni dalagamu ibaadaan addaa dalagamullee jiraachuu baatu ibaadaa yeroo biraa caala ibaadaa irra jaalatamtuudha rabbi biratti ibaadaa yeroo ammaa dalagamtu akkasuma badiin guyyaa kana keessa illee dalagamtu rabbi biratti badii akkaan fokkattuudha jechuudha. Wanni tokko gaarummaan isaa akka malee gaarii yoo ta'u taate faallaan isaallee akkasuma deemaa jechuudha. Ammallee maaltu shakkamaa maaltu rabbii kanarraa kajeelamaa badii teenna ka waggaa tokko ka dabree fi ka dhufullee rabbiin nuu dhiisuu ka waggaa tokko badiilee xixiqqoo jechuudha. Santu rabbirraa kajeelama. Kanaafuu guyyaa kana keessa du'aa'ii rabbitti jabaachuun rabbiin dura dhaabbachuun waan jireenya keessan irratti gartee isin biratti ulfaataa ta'e hundumtuu rabbi irratti laafaadha. Rabbitti himachuun rabbi bira siinqii kaachuun guyyaa kurnan tanaa. Kanaafuu obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti isin martinuu zikritti jabaadhaa, du'aa'itti jabaadhaa, dalagaa gaggaariitti jabaadhaa. Soomanni guyyaa Arafaa malee hin dhufne rasuula bira sallallahu alaihi wasallam guyyaa soomanni guyyaa takka bichaadha ka dhufe. Garuu dalagaalee gaggaarii keessa seena soomanni. Dalagaalee gaggaarii yoo jenne soomni irraa mataadha. Namni soomillee dalagaa gaggaariidhaan yoo ka fudhannu taate numa tahaa jechuudha. Laakiin garuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam ittiin ajajne soomana ji'a kana guyyaa kurnanuu soomaa hin dhageenyaan hadiisa keessatti. Laakiin dalagaa gaggaarii jala ammoo soomanni ni galaa jechuudha. Kanaafuu musliimoonni duraanuu falyatanaaf silmu tanaafisuuna khayriirra wal dorgomuu miire ka akka feete jirtu marti isaatu rabbiin jiruu fi jireenya nuun taane hunda nurraa haa jijjiiru. Rabbiin akka nu feenu osoo hin ta'in akka gabroottan isaa jiraachuu inni irraa fedhutti jireenya keenya akka inni nu jijjiiruuf hundi keessanuu martuu hajaa qabaa miire rabbii keessan kadhadhaa. Guyyaan kun akka isinin jala hin tarree lootoriidha. Isini galee lootorii namni irratti wal dorgomu isin martinuu waliif daddabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.